jennoo wayii waan qabdu natti fakkaata. Pilaas dammoo cimaa wayiinsi se'an jechuun jira dandeettii yaaduutiinis ta'e narra fooyya'ansi se'an. Na umriidhaan iyyuu guddaan si se'a. Pilaas ማለት ነው. Achi booddee dhufee hojii sana yoo eegallu garuu waanuma hin taaneedhaan bakka tokkoffaa kan oolsin jedhu meebii si dabbaruu danda'a siini. Amma daa'imaa qabdaani. Of course daa'imuma. Xiqqaatuun waggaa 4 waan akkasii sinan gafaani kun haqan ganamneedha si galee. Ta'uyyuu namni tokko daa'imtu iyyuu amma maanni umurii bilchaattin. Umuriirraa ishiitu bilchaatan daa'imti iyyuu jechaadha. Fageessanii yaaduun ni dhabu sun hin jiru bakka si biraatti. Pilaas dammoo wayii barbaadde taanaan situ barbaade. Or dammoo waanuma kan walii keenyati miti hojjaan sun. Hojiin suni dalagaan sun kan walii keenyati. Garuu wanticha san irratti namni koomentii kennuu hin danda'u. Kunaa ta'uu sunaa ta'uu jedhama taanaan fudhattu bakkaati surumayyuu. Situ beekaa, situ hojjetaa, situ falaa qoraa jedhachaadha. Sigalee sun immoo bareedaa mitiini san sirratti argeera. Pilaas akkuma siin jedhee amala daa'imaa qabda bakka. Ifuma baasin arrabsi. Arrabaa miti kaa yaada dhugaa jiru walitti maallaa. Of course amma ilaala namni barreen gaddaa fi namni baranaa qixaa miti ilaalchisa. Bishaachaa dhufa ilmi namaa haguma umurii isaa deemu haguma jireenyan bu'aa bayii garaagaraa keessa galaa deemu bilchina dabalachaa deeman. Abiigoon kaleessatiif kanarraa tokko miti. Si galee akkuma atuu jetteetta bar. Bidira. Sadii kan sanaan alaa garuu mirxi sa'u geetaa nama baay'ee gaarii. Kana gaafii qabdi yoo ta'e isin gaafadhaa gaayis. Viidiyoo kommoo riippoostii godhaa galaati. Maal beektaa tokkoffaa taayimii sanatti taayimiin maatii biraatti bahedha. Baay'ee diida keessa manaan waan an beekuun qabu si galimti jireenya diidaa waan tokkollee waan nama arginedha taayimii sanatti si galimti just na argiteetta yoo ta'an maallaqa faazeriirraan fudhadhu just ofii maquuf dandeenye jiraadha naam nagar si galimti wanta hundumaa manaan ofii makuu taayimiin maatii biraatii bahee jireenya tokko jedhee jalqabedha. Sana keessaa immoo gaafuma immoo Finfinneen gale qaxxaama jechuudha si galimti. Anna opportunity immoo bal'aa barbaadda miti fakkeenya haadha 1,000 hojjetta taanaan hojiin 5,000 argamsiisu jira jedhamee dhageessi taanaan wayi sammuu keetti amantees ta'uu danda'a wayi akkaataa namni dubbatuttis ta'uu danda'a maal goota deemtee hojii sanatti intini keessa galta si galee miti. Anna taayimii sana gaafan jalqabne baqqaash hojii hojjechaa turre manaan nagar kaza iddoo hojjechuu jalqabne bakka opportunity inni sun dhufe inni lammaffaa sun san barnoota sana jalqabe jechuudha taayimii sanatti gaafa inni sun dhufu gara sanaattan deebi'ee taayimii sanattan ji'a tokko ji'a lama gidduutti waan fixu naannoo natti fakkaate. Anyway, hojiin inni nuti dhaabne kaampaanii guddaa hojii ta'uu danda'udha beeki. Akka ijoollee Oromootti hojiin akkasii hin baratamne sin jiru. Baay'inaanii hojiin ijoollee Oromoo gara yuutuubiitiin dhufu jalqabamee dhaabata. Akkuma nuti gochaa turre jechaadha. Si galee hojiin keenya kan dhaabbate sababa keetiin. Ana beektatis. Tokkoffaan yeroo kabajjuu lammata yaada kan koo fudhattu situ beekaa situ hojjetaa jira miti. Balleessi keetirree balleessa ta'ee sitti mul'atuun. Keessa dabartee balleessa keetti fannifamu akkasii gaafadhuun barbaaddani. Alleesseen otherwise hojiin har'aa kee kun milkaa'uu baatus hojiin inni kaleessaa garuu hojii kaampaanii guddaa namoonni meeqa akka waan meeqaaf nu kajeelaa turan beekta sitti ni muumachee miti sa'aatii sanirraa bakka sooshaal miidiyaa kanaa canaannaqee kan qabe waxxaree kan qabe nu turedha nudha kan ture si galee osoo itti beektati sa'aatii sanatti bakka akkamitti sadarkaa bareedaa wayitirra ga'uu danda'a amma hin jirru iyyuu malee amma leelaa taariik ውስጥ ነበርን. Aski yaw asiin achiin isaa ta'u taayimitti tokko deebuun keenya lolu yookaan waan bareedaa hin deebina yookaan waan badaadhaa hin deebina tokkoon sana fuun si galimti. Maal ani gara yuutuubii gisee hin qabu malee ani kanaan. Ani yuutuubii hin jenne yuutuubii nan biraadha. Anis yuutuubiidhaan jechaan jiru
Ani kontantiin innammaa kun baay'inaa na burjaajessee na raatessee yaala warqa aaxboo asaxxaan inji. Ani YouTube jechaan jiru. Just ofii kos kan biraarra jira. Wanti fan social media ምናምን በዳ አማከናት ይያሉ ታይም ያማት daa'ima guddisaa kanarraadha. Yamirreen እኮ ነው ይሄ እኔ ኮንቴንት ማለት ነው አቢጎ እንዳን jalqabu ኮንቴንtii kana የሆነ ሰዓቲ ወይትረ ማለል ሲን ጀዴ ሰዓቲን ኩኖ ሶሻል ሚዲያ irraa badee sattile san waa'ee oromiyaa sa'aatii tokkorra na eegi bakka waan tokko wayi qopheessan jira na aman akkan immoo ittiin tokko usiin jedheen ture sa'aatii sanitti waanan kuuse dhiyeenya kana kontentii haaraa godhee namni hedduun jaallate keessattuu namoonni gurguddoon hedduun jaallatanii sadarkaa ajaa'ibaati jedhee waan yaadurradha kan naga'een beetta. Ilaala inni nani ji'a meeqatti qophaa'e suni amma dhumaa deemee ilaala lamma na burjaajessee na raatessessiin jedhama. Miiccennaafessiin jedhama. Salphaadha dheeta nan jalqabee garuu akkatti inni cimu tokko hin beektu. Waan nan jabaachuudha. Intini goote saarii fidam cinqetiin akkasittiin baay'inatu mucaa tokko taal irra goote immoo jestu wal gara. Oola achumaan baduudha. Achumaan baduufan immoo Mucaada ilaalee asiin kun akkanatti garanatti jallatee oona soowwidiin koosi wanna taate fakkaata namni na laalamoo bifa wantini sooretti illaa fiizikaala sooretti ilaalamoo anyway ani gaazexeessitoonni warra dubartoota baay'een isin dinqisiifadhaanani waaqa chaaleenjii meeqa keessa darbanii too akka isaan as jiran hin beektaniin dhukkubsattee wayita dheeraa ciistee wayita kaatu fiizikaalli kee jijjiiramee sagaleen kee jijjiiramee sooshaal miidiyaatti deebi'uu jechaan cimaadha. Ulfooftee sichueeshinii akkamii keessaa akkas teessan beektu ijoolleen dubartootaa ji'a 9 guutuu fiizikaalli kee jijjiiramee intaluma qalloo kana laal afuufee gadhiise bortottee fakkeesse gizeedhaan maal gedhee tanan deebi'a jettee warrachiis saalfattee haftu waan hedduutu jira ani beenna kan salphaa mitiin ijoollee dubartoota fuudhan. Naa shakkam gootarii nafar. Aramaanii fafaa hundi okkolfachaatu manitti xumura malee wantan jalqabee nafu. Isaatiin gorsaan ture itoo isheen intiniin jedhiin daftee toon tokko hin dafii qabii jechaan ture kana bakka. Maal inni jedhee laftaa moo arganan hin barbaadin? Waan barachaa masalan ወይኔ ደግሞ የምሬን ነው እንትን በጣም አምሮብሻል። አማሪ ፈንዱበት ይነጀዳኒ እግዚአብሔርና አፋሩሞ ስትሩበት ደምቤ Dubbadde nuti rakkoo afaanii qabnu nuti dubbaddu namni ilmi namaa danda'amee fi yoo afaan dhibba baree fayyadama malee miidhamu. Alaa ittiin deebi'ee gala malee waan miidhamu tokko iyyuu qabu. Afaan barbaadde haasa'e afaan barbaadde dandeessa yoo ta'e jechuudha. Kun rakkoo miti. Rakkoo sirnaa malee rakkoo afaanii qabnu nuti. Amma kontentii bakka sooshaal miidiyaa maqabattee jirtaa tammachuu karoorri kee gara fuulduraas kontentiin kuni lafa guddaa kontentiin geessudha. Anyway kontentii baay'ee gadhiisuni malee bageeta. Sa'uun malaas nakkaa ሲጀመር ክፍተቱራ አልፈጥርም። sa'aatiin ala waan biraa yaaddu jechuudha. Kun bar waan guddaadha bara beekoo bageeta. Sa'aatiidhuma waan biraatti yaaduun qabu. Haa xiqqaatu viidiyoo tokko hojjedhee gadhiisuudhaaf torbee tokko ol na barbaada. Torbee tokko ol xiqqaadha waan jedhachaadha. Sa'aatii kamii waan biraatti yaadameen. Adallam sila hona